yaada teessuma dhabe. Dhalli namaa karaa saansaa waan uumame jaldeessarraa gara namoomaatti guddate jedhame haa yaadamu malee lakkii waaqayyootu dachee irraa tolchee kan jedhus yaadi jira. Mala kamiinuu haa dhalatu yaadii fi hawwiin dhala namaa bakka hedduutti akka argamu garuu beekamaadha. Guddina dhala namaa fi uumama isa karaa saayinsaa waa dhufe dhiifne isa seeronni amantaa waaqayyootu dachee irraa tolche jedhanu yoo fudhanne sababoota hedduu kaasuun yaadi dhala namaa teessuma akka hin arganne walii galuu dandeenya. Waaqayyo Addaamiin yookaan Adamiin muka kanarraa hin nyaatin muka badiisaatii gara du'aatti si geessaa jedhu kitaabonni amantaa hedduun. Garaan dhala namaa teessuma waan hin qabneef ija mukichaa gaaf tokkollee faataatu nyaachuu akka qabu Addaam murteesse. Addaam erga mukicha nyaatee booda gargaartuu isaa Hawwaaniin abaaruu akkasumas simachuuf yeroo isaa hin qusanne. Garaan Addaam wanta gaarii nyaachuu garaan isaa quufee borci baasuu qofa yaade malee boodarra maaltu akka itti dhufuu danda'u garuu hin tilmaamne. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork, sagantaan keenya waa'ee amantaa yoo isinitti fakkaate dogoggortanii jirtu dafaa gara qalbii keessanitti deebi'aa jenna. Nuti waa'ee dhala namaa isa garaan isaa teessoo dhabe asiif achi yaadu hundumaawuu gaafa quufee firaaf diina walitti qabee cafaqu gaafa beelee immoo qomoo isaatti boo'u sababa kiyyaafan miidhame osoo hin taane sababan gosa keessan ta'eefan miidhame waa'ee nama jedhu dubbachaa jirra. Kan durii maal goonaaf yeroo keessan gumnaa miti. Eenyuma kana bara 2018 namni garaansaa fi yaadisaa teessoo dhabe tokko aangoo mootummaa qabachuun ofiis joonjee sabas joonjesse. Namni kun muummicha ministeeraa Itoophiyaati jedhee namni tilmaamu yoo jiraate ammas qabxii gatee jira waan ta'eef gara qabxii isaatti haa deebi'u jenna. Namni kun Obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyeen bara 1996 irraa kaaseen maqaa ABO fi Oromummaa waggaa 10 hidhame jechuun miidiyaa addunyaa irra jiru hundumaaf himaa turan. Dhugaan jiru garuu Obbo Taayyeen waan Oromoof hidhaman osoo hin taane waan Oromoo irratti hidhaman fakkaatu. Obbo Taayyeen mootummaa biyya bulchaa tureen diineffadhe jechuun haa himatan malee lakkii mootummaa biyya bulchaa ture waliin hojjetaa turanii kan jedhus jiru. Mootummaa wajjin hojjechuun mataa isaa rakkoo hin qabu. Rakkoo ta'uu kan danda'u garuu hojiin isaanii nama yoo miidhe qofaadha. Ammataa kiyyaan nama 42 dhiiraaf dubartii kakaasee onnisiise horii namarraa fuudhee duuluuf gara baha Oromiyaa deemu. Namni hunduu hin qabamu. Aan karaatti waan an bu'eef hin qabamu. Gaaffii guddaa ta'uu kan qabu namni tokko sababa kamiif dhaaba isaa gatii guddaa itti baasee akka diinaatti ilaala maqaas itti baasaa kan jedhudha. Ijoolleen Usmaayyoo Muusaa maatiin Eebbisaa Addunyaa Firoottan Dararaa Kafanii obboloonni Yoosef Gammachuu maatiin Injiinar Tasfaa'uun Camadaa firoottan ijoollee Amboo 74 guyyaa tokkotti dhumanii fi maatiiwwan qeerroo mormii fincila diddaa garbummaa irratti dhumanii adda bilisummaa Oromoo akka diinaatti ilaaluu danda'ure. Maatii isaanii abbaa fi haadha yookaan obbolaa isaanii waan dhabaniif dhaaba gatii lubbuu itti baasan akka Obbo Taayyeetti ni balfuure. Ni arrabsuu yookaan ni diineffatu jennee wal gaafachuu dandeenya. Deebiin keessan lakkii tasuma waan yaadamu miti akka jettan shakkii hin qabu. Akka Obbo Taayyeen jedhanitti namoota 42 ta'anii waraana bilisummaa Oromoo duriitti makamuudhaaf gara Dirree Dawwaa imalan. Hundaafuu yeroonni isaa 41 Dirree Dawwaatti qabamanii Obbo Taayyee qofti akkamitti hafe? Obbo Taayyeen maal beekanii maal dhaga'anii asitti qabamuuf jirra jechuun tilmaamanii konkolaataa irraa boone kan jedhu immoo walaa gaafannu. Obbo Taayyeen akkasaa jedhan malee odeeffannoon jiru mana nyaataa tokko keessatti namoota 41 dhiisanii akkuma bahaniin tikoonni mootummaa ijoollee hunda ishee qabee deeme kan jedhus jira. Obbo Taayyeen maal arganii maal dhaga'anii bahanii battaluma Obbo Taayyeen mana nyaataa sana gadhiisanii bahanittis qaamolee nageenyaa mootummaa Itoophiyaa duraanii kun eessaa dhufanii kan jedhus yoo wal gaafanne hoo. Maneedhaan Maakalaawwii keessatti namni Obbo Taayyee wajjin hidhame akka jedhutti Taayyeen maneedhaa keessattuu takka ooga ABO dubbatee hin beeku takka akka namoota kaanis reebamee hin beeku bakka bakkatti jijjiirama jechuun dubbatu. Kana jechuun akka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Obbo Abbaaduulaa jedhan qorannoof yookaan dubbii funaansaaf achi kaawwame yoo jenne hoo. Obbo Abbaaduulaa Gammadaa gaaffii fi deebii TV artist wajjin godheen manneen hidhaa keessatti namoota keenya galchuudhaan odeeffannoo argachaa turre jedhanii turan. Qondaalli PP duraanii fi jiraataan Karchallee yeroo ammaa Obbo Taayyee Danda'a akkuma gara aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatti dhufaniin arrabsoo fi abaarsa ABO'f qaban mul'isuuf yeroo isaanii hin qusanne. Battalumatti ABO arrabsuu qondaaltota isaa qeequu xiqqeessuu eegalan. Sababiin isaanii immoo waggaa 10 guutuun isaaf jecha hidhame haaloo jedhudha. Qabsoon Oromoo maaliif deemuu dide? Amma gaafa dargii Daawud Ibsaa hidhaa cabsee badeedha.
dargii harkaan namni badee isa malee hambiraa jiraa jedhee gaafan gaafadhu hambiraan agarra. Daawud Ibsaa nama 9 wajjin summii nyaatee inni kophaa hafeedha jechuun deebitee laaltaa miti dheedha. Dubbiin akkana taate namummaan summii jara nyaachisee isa ta'innaa kayyadu. Bara 2018 ABO'n gara biyyaatti hoggaa galu kolola waraanaa ololuun obbo Taayyee kan dursee hin jiru. Otoo waraanni ABO Asmaraa irraa hin ka'in obbo Taayyeen dhaabicha quncisuu eegalan. Addi bilisummaa Oromoo biyya galee waliigaltee mootummaa waliin qabu gufachuu isaatiin walitti bu'iinsi waggaa uumamu namni obbo Taayyee dursee lola labsee hin jiru. Caccabsuu bittinneessuu hunkuteessuu qabna jechuun raacitii badii Oromoon irra nyaate kana dhimbiibuu eegalan. Miseensi paartii PP duraanii fi sabboonaan irraa Oromoof jedheen hidhame jedhu obbo Taayyeen bara 2019 waggaa mootummaan waraana Oromiyaa lixaa irratti labsu badii waraana mootummaa raawwataa ture loltoonni keenya sabdaneessaa waan ta'eef yakka namoomaa hin raawwanne jechuun haalan. Garuu godina Wallagga lixaa aanaa Gullisootti mana tokko keessaa namni 9 waraana mootummaan ajjeefameera. Achuma jaarsi waggaa 60 maatii isaa guutuu dhabee kophaatti afeera. Obbo Taayyee fi gareen ATM yeroo sana ammas Oromoo irratti qoosuu itti fufan. Murni shanee xannacha wayyaaneen ABO keessatti ijaareera. Gareen fiinxaleessa Amaaraa guyyaa dhaloota Minilik waggaa kabaju Oromoo arrabse. Ijoolleen Oromoo muraasni immoo siidaa aannolee bira deemuun yaadannoo wareegamtoota aannoleef qaban taasisan. Obbo Taayyeen battaluma kanaan TV Amaaraa maas miidiyaa irra koruun waa'ee aannolee sanaa soba uumameera jechuun madaa Oromootaa diimessan. Kana qofa miti hidhattoonni Gumuz ilmaan Oromoo Wallagga baatti haleellaa hoggaa raawwatan poolisiin Oromiyaa uummata irraa akka hin qolanne namoota taasisan keessaa obbo Taayyeen isa tokkodha. Garee ATM jedhamu ijaaruun Oromoo addaan qoodu Oromoo lixaa irratti olola banu keessumaa immoo addatti Wallagga warra nu malee jechuun obboleewwan isaan akka jibbamu taasisan. Pirojektii dhumaatii Oromoota lixaa irratti raawwate namoota piroomoot gochaa turan keessaa obbo Taayyeen isa tokkodha. Hoggaa filannoon biyyaalessaa geggeeffamuuf as dhiyaate qabsaa'ota Oromoo hundumaa maqaa gantuu fi shirtuu itti baasuun namni Taayyeen hin salphifne hin jiru. Sagantaa argatu hunda irratti beekaa Oromoo salphisuu itti fufe. Garuu maaliin sabboonummaan meeshaa daldalaa waan ta'eef. Eenyu qaama ittiin daldalu kun? Warruma akka obbo Baqqee kana fa'aadha. Sana qofa miti. Karaa ifa ta'een qabsaa'onni Oromoo akka rukutamaniif shoora guddaa taphate. Keessumaa immoo Jawwar Mahammad Daawud Ibsaa namoota arrabni Taayyee isaanitti baay'ate keessaa isaan muraasa. Daawud Ibsaa nama 9 wajjin summii nyaatee inni kophaa hafeedha jechuun deebitee laaltaa miti dheedha. Dubbiin akkana taate namummaan summii jara nyaachisee isa ta'innaa kayyadu. Artist Haacaaluun shira mootummaan ajjeefame qabsaa'onni Oromoo mana hidhaatti guuramanii dargaggoonni akka baalaatti hoggaa harcaafaman Taayyeen gammachuun olu taalaa ture. Taayyeen ganama waa'ee warra hidhamanii qaallitti jiranii oduu bifa arrabsoon nuuf qoodaa ture. Akkasitti bulan kana nyaatan kana lagatan jechuun qoosaa ture. Kana qofa miti. Arrabsoowwan Girrisaa mootii Girrisaa Giraazmaach Girrisaa jechuun Oromoo sadarkaa adda addaatti qooduun gulantaa arrabsoo kennaafi ture. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork akka gulantaa Taayyeen namaaf kennutti yoo ta'e gulantaan baraan baras Girrisaa jedhamu wanta naaf kennamu fakkaata. Hidhamtoota Oromoo warra manneen hidhaa biyyattii guutan ifne waa'ee warra qaallitti turanii yoo yaadanne obbo Baqqalaa Garbaa, Jawwar Mahammad, Hamzaa Booranaa qondaaltota ABO'tu sammuu keenya keessa dhufa. Hidhamtoonni kunneen mana hidhaa keessatti dhibamuun hoggaa dararaman obbo Taayyee caalaa namni isaanitti qoose hin jiru. Lagannaa nyaataa guyyaa 40 tureen cunqoo fi damma malee waa hin nyaannu jechuun itti qoosaa turan. Jechoonni kunneen Oromoota qofa osoo hin taane diinota Oromooyyuu kan naasise ture. Sababiin isaas addunyaan kun seera qabiinsa hidhamaa fi kabaja dhala namaaf laatamuu qabu of hirkaa qabdi waan ta'eef. Obbo Taayyeen har'a karchallee jiran. Mootiin isaanii obbo Abiyyi Ahmed akka qaallichaatti ilaalaa fi faarsaa turan faaruu isaanii keessatti jaallee keenya kabajamaa Looreeta Nagaa Dr. Abiyyi Ahmed jechuun maqaa gulantaa dheeraa qabu kan hoogganaa Yuugaandaa duraanii Idi Amiiniin wal fakkaatuun waamaa turan. Obbo Taayyeen hanga bara 2021tti ajjechawwanii fi badiin mootummaan isaanii Oromiyaa keessatti hojjetu oduu sobaa fi shira namoonni mootummaa keenyatti inaafan afarsanidha jechuun amanu. Atakkaroo caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti uumameen aangoo dhaban. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa kamirraayyuu ittifaman. Nama muuxannoo fi ga'umsa hin qabne jedhamuun haqaman. Hojiin obbo Taayyee mana maree caffee jeequu harka kaasuu qofa ta'e. Gidduu kanaan faarsite bultoonni hedduun mootii isaanii torbaffaatti bo'uun deettaa ministeera nageenyaa ta'uun muudame. Amma Taayyee qofa otoo hin taane Oromoon iyyuu xiqqoo waan boqote fakkaata. Ganama arrabsoowwan Girrisaa fi kanneen biroo jedhan dubbisuun namoota hedduu garaacha aga bubule qunciseera.
Obbo Taayyeen arraba isaanii gara caasaa mootummaa naannoo Oromiyaatti deeffatan girrisaa fi girristuu jechuun hafe shanee jecha jettu garuu dhiisuu hin dandeenye. Maaliif jennaan bakki Obbo Taayyeen itti maraatan waan ta'eef. ሸኔ አሸባሪው ከህወሓት ጋር ሆኖ ህዝብን እየገደለ እየዘረፈ ሴቶችን እየደፈረ ያለ አረመኔያዊ ቡድን ነው። Namni waan jibbirraa maraata jedhama mitiire. Akka fakkeenyaatti namni maqaan isaa Malaakuu jedhamu tokko dubbii guyyaatti taasisuu keessatti parsantaa 95 waa'ee muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawwii kaasa. Namni kun eessattuu maqaa Mallas kaasuun waanuma argateen mullucci godhee harrabsa. Akka fakkeenyaatti jechoonni inni itti fayyadamaa ture Mallas gaaf tokko qabattoo otoo hin hidhatin gara Ameerikaa deemuuf eerpoorti ga'e. Eegdonni isaa akka inni qabattoo irraanfate itti himan jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya namni pirootokoolii piroofeeshinaal ta'e qabu qabattoo yookaan saqqee otoo hin uffatin yookaan hin godhatin masaraa keessaa ba'a jettanii yaaduun isinitti hin ulfaatu. Obbo Malaakuutti garuu hin ulfaanne. Sababi isaas jibba Mallasiin maraate waan ta'eef. Dhibeen Taayyees kanumaan wal fakkaata. Obbo Taayyeen Oromoon araaramuu qabaa lolli nuun barbaachisu jechuun amaaketa isaa qeequu eegale. Qeequu fi faarsuun mirga isaati. Nuti garuu Taayyee isa kamiin haa amannu. Taayyee isa kamtuu sirra jennees haa fudhannu. Taayyee isa maqaa dheeraa Iid Amiin fakkaatuun Abiyyi Ahmediin waamee jajumoo Taayyees Abiyyi cubbamaadha jedhee amanna. Obbo Taayyee isa maqaa gulantaadhaan nutti baasee girrisaa nuun jedhumoo Taayyee isa Oromootu walajjeesaa jira haa araaramnu nuun jedhuun amanna. Obbo Taayyee Danda'a cunqoo nyaachuuf karchallee bu'an jennee dubbanna moo mootii isaa torbaffaatu ganee qaallitti isa buuse jennee dubbanna yaafra. Obbo Taayyeen Lammaa Magarsaa hin ganamne ni sobe hojii paartii keenyaas hin mormine jechuun dubbatan yeroo. Nuti yoo Obbo Taayyeen ganamuu fi sobaa jiraachuusaaf ragaan keenya maaliree? Akkuma abbaan Duulaa Gammadaa basaastota mana hidhaatii qabna jechaa ture Abiyyi Ahmed hojiif gara qaallitti isa erge yoo ta'e wabiin keenya maaliree? Obbo Taayyeen Looretii Nagaa Dr. Abiyyi Ahmed waggootan 5 darbaniif nama qulqulluu jedhee yoo fudhate nuti immoo gaafa Taayyeen hidhamuu akkamitti cubbamaa ta'uusaa fudhachuu dandeenya ree? Namni kamuu gufuu ta'ee yookaan immoo gufuunaaf ka'ee si'a tokko yenoo gufachiise namichis hojii isaa hojjete ani immoo balleessaa hin hojjenne. Bakkuma sanatti tooftaadhuma sanaan irra deebi'ee yoona gufachiise garuu duraanuu gufuu namichaa osoo hin taane ofuma kiyyan gufadhee jechuudha. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork sagantaan keenya addaa gabaabsinee har'aaf isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Waan daawwattaniif galatoomaa jecha qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Niitoork share subscribe gochuu itti fufaa isiniin jenna. Waan daawwattaniif galatoomaa.